Dhaggeeffattoota keenya piroodiisariin tamsaasa har'aa Nugusuu Taamree, tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduudhaan jalqabnaa gara Bafaqaaduutti dabarra. Ashamaa akka mooltan amma oduu har'aaf qabnu isin dhiyeessina. Mootummaan Itiyoophiyaa naannoo Tigraay keessatti tajaajila baankii, ibsaa fi bilbilaa itti gaafatamummaa fudhatee qaqqabsiisuudhaaf akka isa rakkisu ibseera. Ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa hawaasa dippiloomaasii Finfinnee keessa jiranuuf ibsa kenneen gargaarsa namoomaatii fi balali'a gara Tigraayitti godhamutti keessumaa xiyyaarota mootummoota gamtoomanii fi erga sakatta'amanii booda akka eeyyama kennu beeksiseera. Haa ta'u malee xiyyaaronni kun eega Tigraayin ga'anii booda balaa isaanirra ga'uu danda'uu fi akka itti gaafatamummaa hin fudhanne himeera. Akkasumas balaa geejjiba lafoo irratti gahuu danda'uufis akka itti hin gaafatamne dubbateera. Cabiinsa riqicha takasseesii amaneera. Marii sana kan bananii itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnin rakkina Tigraay keessa jiru hiikuudhaaf marii hunda hirmaachisaa ta'ee fi haalli qophaa'aa akka jiru himaniiru. Gabaasa Kennedy Abaatee Tujubeetu dhiyeessa. Mootummaan Itiyoophiyaa dhukaasa dhaabuudhaan waraana isaa naannoo Tigraay keessaa baasuuf sababa murteesseef gama laaleen ministeerri dhimma alaa Finfinneetti kan argaman ambaasaaddarootaaf dippiloomaatota biyyootii hedduuf bakka bu'oota waaltaalee tokkummaa mootummootaaf ibsa kennee jira. Keessumaa yeroo ammaa naannoo Tigraay keessa biyyaaf waan sodaachisu hin jiru ka jedhan itti aanaa ministeeriin dhimma alaa Dammaqaa Mokonnin mootummaan gargaarsi dhorkaa tokko malee akka dhaqqabu yeroo qonnaatti taanuufis haalli mijataan akka uumamu akkasumas sababaa waraansaan lubbuun namaa baduuf qabeenyaan manca'uu gad xiqqeessuuf jecha dhukaasa dhaabuusaaf raayyaa waraanaasaa gamasii baasuu ibsaniiru. Gama mootummaan gargaarsa guddaa naannoo sanaaf gochuusaaf yeroo ammaas meeshaalee qonnaa dhiyeessuusaa ibsanii guyyoota dura muummichi ministeeraa Abiy Ahmed haasaa isaan dhageessisan bifa waldha'een hiikitti kennamuusaa ibsaniiru. We are aware of the distortions and misrepresentations of what the Prime Minister said to the media few days ago circulating on social media. Muummichi ministeerichaa guyyoota dura ka dubbatan gama sabaa himaan katamsaasaman ragaalee waldha'aniif dogoggoraa jiraachuusaa beekna. Gargaarsa namoomaa dhorkuuf beela akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamuudhaan uummata Tigraay ukkaamsuuf yaalaa akka jirrutti kan himamaa jiru fudhataman qabu. Kana waan goonuuf sababaan hin jiru. Isaanis uummata keenya haala rakkisaa keessaa isaan baasuuf dandeettiin keenya kan eeyyamu ni gargaaramnaa kunis dirqama keenya jedhan. Dhiittaa mirga namaa fi yakkaawwan fakkaatan kan naannoo sana keessatti raawwatamaniif gaafatamummaan akka jiraatu mootummaan kan hojjetu ta'uu obbo Dammaqaan ibsaniiru. Rakkoo naannoo Tigraay furuuf marii hunda hirmaachise geggeessuuf karoorri qophaa'uusaa dubbataniiru. Miseensonni adda bilisummaa uummata Tigraayis marii sana irratti qaamotii hirmaatu jedhamee eegamu keessaatii jedhan. Adeemsi marii kanaas paartilee morkattootaa kaseeraaf daandii nagaa hordofuuf qophee ta'uu isaanii ibsan miseensota TPLF hawaasa daldalaaf siivilee akkasumas jaarsolii biyyaa namoota beekamoo of keessaa qabaata jedhan. Godina Arsii aanaa Zuwaayii dugdaatti balaa kirkira lafaa gidduu kana mudataa jiruun namoonni 300 ol qe'ee isaaniirraa akka buqqa'an bulchiinsi aanichaa beeksiseera. Boonsoo olii itti gaafatamaan waajjira siyaasaa aanichaa VOA'tti akka himanitti balaan kun irra deddeebi'ee torbee kana guutuuf mul'achaa jira. Yuunivarsiitii Finfinneetti dameen qorannoo ji'oofiiziksii fi hawaa garuu balaan kun safartuu meeshaa kirkira lafaa Itoophiyaan qabduun hin argamne jedha. Galmoo Daawwitii dabalata qaba. Boonsoo olii aanaa Zuwaayii dugdaatti itti gaafatamaa siyaasaa aanaati. Kirkira lafaa aanaa Zuwaayii ganda biitee jedhamu keessatti gidduu kana mul'ataa jiru waan sodaannee fi jiraattonni ganda kana akka kaan taasisaa jirra jedhu. Namni baay'ee lubbuun illee kan hin dabarre illee yoo ta'e sodaa hammaataa qabna. Namni baay'een isaa naannoo sanii akka baqatu gochaa jirra. Hanga ammaatti garuu qoratamee wanti kun ogeessaan kana jedhamee wanti adda bahe illee yoo hin jirre garuu kirkirri naannoo sanitti sagaleen adda addaa akka waan hangaasuu fi roobaatti tikissaa kun dhageessisuun ifatti jira waan ta'eef sodaa kanarraa kaanee uummanni naannoo san jiru amma akka gara iddoo biraatti baqatee iddoo biraatti qubatu gochaa jirra. Obbo Boonsoon sababuma kanaan namoonni 300 ol qe'ee buqqa'anii akka jiran himanii bulchiinsi aanaas jara kana manneen barnootaa keessa qubsiisee jira jedhan. Dabalaniis kirkirri kun naannoo sanatti kan beekamu ta'us inni dhiyeenyaa kun garuu torbee kaasee walitti aansuun mul'ataa akka jiru ifoomsan. Profeesar Attalaa Ayyalee Yuunivarsiitii Finfinnee damee qo'annoo ji'oofiiziksii fi hawaatti itti gaafatamaa akkasumas immoo ogeessa waa'ee kirkira lafaati.
waan gidduu kana ziwaayii dugdaatti mul'ataa jiru jedhame meeshaan kirkira lafaa biyyattii keessatti mul'atu safaru hin agarree jedhu. ምንም እያየነው አይደለም እዚህ በመሳሪያ አይታይም ከማለት ግን እዚያው በአቅራቢያ አልተከሰተም ማለት አይደለም። akkas jedhu Profeesar. Nu biratti meeshaan mul'ataa hin jiru. Kun jechuun achittumtuu taa'aa hin jiru jechuu miti. Mudatus namni akka qe'ee buqqa'uu fi waan geessisu miti akka yaada kootti. Garuu nama achii kaasuun gaarii ta'e rakkoo biraaf nama saaxiluun gaarii mitiidha. Waan adda bahee hin beekamne tokkoof. Kanaaf odeeffannoowwan baay'een ilaalamuu qabu jechuu kiyya. Meeshaan nuti qabnu kirkira biyyattii keessatti ta'u mara ni galmeessa. Finfinnee kaasee haga biyya alagaa jiru mara galmeessuu danda'a jedhu yoo dubbatan. Profeesar Attalay aanaan Zuwaa Itoophiyaa keessatti bakka kirkirri lafaa itti mudate jedhamee yaadamu keessa ka jirtu ta'us dubbatanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Adaamaa. Baqattoonni lammiilee Itoophiyaa Sudaan keessa qubatanii balaa roobaatiin hubamaniiru. Dhaabbileen gargaarsaa baqattoota balaa roobaa torban darbe keessa qaqqabe kanaan bakki jireenya isaanii jalaa barbadaa'e namootaan 16,000 ta'an gargaaruudhaaf tattaafachaa jiru. Dhuma ji'a caamsaa irraa jalqabee amma waxabajjiitti roobni hamaan waan tureef baqattoonni gara Sudaan bahaa buufata baqattootaa Umraakulaa fi Tunaayilbaa jedhamutti dunkaanota maatii 10,000 keessaa kan maatii 4,000 mancaaseera. Qabeenyi dhuunfaa baqattoota Itoophiyaa 1,000 lakkaawamanii lolaadhaan jalaa fudhatameera. Akka dubbii himichi dabalanii dubbatanitti namoonni lola Tigraay keessa jiru baqatanii Sudaan keessa qubatan kun gargaarsa atattamaa barbaadu. Waltajjiin mormitootaa fi rogeeyyota mirga namoomaa mootummaan Taanzaaniyaa akka heera biyyattii fooyyessu gaafachaa jiru. Waltajjiin kun kan gaaffii kana dhiyeesse pirezidaantiin biyyattii Saamiyaa Hasan amma diinagdeen biyyattii fooyya'utti akka yeroo kennanuufi erga gaafatanii booda. Mormitoonni mootummaa Taanzaaniyaa garuu Dimookiraasiin guddina diinagdee waan hin danqineef gaaffiin pirezidaantii biyyattii fudhatama qabaachuu hin qabu jedhaa jiru. Kun raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Yuunaayitid Steetsi buufata xiyyaara waraanaa Baagiraam jedhamu isa Afgaanistaan keessaa qabdu mootummaa Afgaanistaanitti dabarsitee kennuudhaan dhiiftee bahaa jirti. Buufanni xiyyaaraa fi waraanaa kun magaala guddittii Afgaanistaan Kaabul irraa kiiloomeetirii 60 kan fagaatu yommuu ta'u, Yuunaayitid Steetsi balaa fulbaana 11 bara 2001 magaala Niiwoork keessatti gahee namoonni 1,000 lakkaa'aman erga dhumanii booda waraana Alqaayidaa fi Taalibaan irratti bantee kaasee gara waggaa 20 fi itti fayyadamaa turte. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenya hafanii wajjiniin turaa fayyaa ta'a. Kun raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gara gabaasaaleetti dabarra. Mootummaan uummataan sirnaan filatame iddootti deebi'ee jira jechuudhaan TPLF'n durfamu bulchiinsi naannoo Tigraay ibsee jira. Waxabajjii 21 bara 2013 humnootiin Tigraay magaalaa Maqalee ega to'atanii jalqabee jiraattonni magaalattii waltajjiitti ba'uun gammachuu qaban gidduu kana ibsaa turan. TPLF'n kan hoogganamu mootummaan bulchiinsa naannoo Tigraay ibsa baaseen uummanni qabsoof wareegama baaseen mootummaan seeraan uummataan filame iddootti deebi'eera, kanaafis baga gammaddan jechuudhaan qabsoo keenya jabeessuun itti fufnaa jedhee jira. Hoogganaan bulchiinsa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el roobii darbee waltajjiitti ba'uun uummataaf dhaamsa baga gammaddan jedhu dabarsanii jiru. ጠንኪርና ሕዝቡን ብቅልጽምና ዝጎደለ ክንምልእ ብስርዓት ዝውዳእ ብስርዓት ክንውድእ ልዕሊ ሁሉ ድማ ድሕነትና ንህልውና ዘረጋግጽ irree jabeeffannee waan hir'ate akka guunnuuf sirnaan kan jalqabame sirnaan akka dhumuuf hundaa caalaa ammoo jiraachuu keenya kan mirkaneessu hiree ofii keenya ofii akka murteessinuuf waan godhamuu qabu mara raawwanna. Ammas irra deebi'ee baga gammanne baga wal argine kan hir'ates ni guunna. Tigraay injifattee jirti. Gara ol ba'uttis ni dhuftii jedhan Dr. Dabratsiyoon. Fedhiin keenya ammayyuu nagaaf misooma jedhanii ta'us garuu uummata irratti dararaa fi miidhaa qaamonni geessisan akka itti gaafatamoo ta'aniif ni hojjannaa jedhaniiru. Paartiin Saalsaay Wayyaanee Tigraay, Baayitoonaa fi Wuddib Natsinnat Tigraay ibsa baasaniin uummataaf dhaamsa baga gammannee dabarsanii jiru. Murtiiwwanii fi hojiiwwan gara fuula duraatti raawwataman irratti mootummaan qobaasaa otoo hin taane qaamonni dhimmi ilaallatu hirmaachisuu qabaas jedhanii jiran. Humnootiin Tigraay magaalaa Maqalee to'achuu isaaniin waan itti dhaga'ame kan gaafataman jiraattota keessaa tokko akkas jedhan. ካሳዬ ደውስ እባላለሁ።
ፊት ለፊታቸው ህጻናት ልጆቻቸው እየተገደሉ እህቶቻችን እናቶቻችን እየተደፈሩ Kaasaa Dabasuun jedhama. Ija isaanii duratti daa'immanii fi ijoolleen ajjeefamaa obboleettonnii fi haadholiin gudeedamaa haalatti turan keessa jirra. Dargaggoonni siviilii ta'an mana isaanii keessa ajjeefamaa turan. Dararaa kana hundaa keessa walaba ba'uuf hunduu hawwii qaba ture. Amma kunoo Tigraay harki caalaan bilisa ta'ee jira. Innaafis walaba ta'ee uummanni bifa barbaaduun ofiin of bulchuu haalatti danda'u hawwinaa jedhaniiru. Aadde Zaafuu Gabrahiwoot ka jedhaman bulchiisa naannoo Tigraay dhiyaa keessaa godaanuun magaalaa Maqalee keessa buufatanii jiru. Har'a baay'een gammade. Uummanni Tigraayis gammadeera. Nuti qabeenya keenya faannoon saamamneera. Ta'us garuu amma Tigraay akkas taate arguu koof gammadeera. Sadhabnes hojjannee arganna waan ta'eef homaan gadduu jetti. Bulchiisa naannoo Tigraay keessa tajaajilli ibsaa kan intarneetii citee jira. Tajaajilli baankiif bilbilaas hin jiru. Balaliin xayyaaraa egaa addaan cite torban tokko guuteeraa jedha Mulugeetaa Atsibaa gabaasa Maqaleerraa ergeen. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee har'a qonnaan bultoota magaalattiif meeshaalee fi galteewwan qonnaa qarshii miliyoona 42 oliin bitee kenneefii jira. Magaalaan Finfinnee hanga yoonaatti qonnaan bultoota 27,000 ol galmaanii jiran qabaachuu ishee Koomishinni qonnaan bultootaa fi qonnaa magaalaa Finfinnee ibseera. Qonnaan bultoonni kutaa magaalaa Aqaaqii Qaalitti ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin qonnaan bultoonni magaalaa Finfinnee dhiibbaa jala akka jiran dubbatan. Tsaayi Daamxootu Finfinnee irraa gabaasa nu erge. Qonnaan bulaa fi ilma qonnaan bulaa kan ta'e dargaggoo Tamasgeen Tashoomaa akka dubbatetti Finfinneen qonna magaalaa xixiqqoo malee lafa bal'aa qotee qonnaan bulaan akka oomisha gabaadhaaf dhiyeessu kan hubatu hin turre jedhan. Dargaggeessi kun akka jedhetti galtee oomisha qonnaaf ta'u magaalaa Dukamii fi Galaan deemanii argachaa akka turan ibsuudhaan haala amma keessa jiranis eereera. Qonnaan bulaan jireenya kanaan dura jiraatanii baay'ee dhiibbamanii jiraatanii dhiibba guddaatirra ga'eeyyuu jireenyi isaaniitis immoo akka itti jiraatanii maal hojjechuun akka itti jiru qarqaarsi hundi hin godhamuufi amma namoota gara garaatiin aanarraanii gaggeessaan qotee bulaawwanii katamaa gibirinnaa isaan hundi dhufanii qonnaan bulaan kun akka itti jiraachuutti jira jedhanii qarqaarsa hin godhaniifi baay'ee qarqaarsa guddaa dhufu jira. Kanaan dura qarqaarsa dhiistii madaabara argachuudha baay'ee rakkannaayi. In qonnaa madaabara argachuudha rakkoo guddaan nurra gaayu Oromiyaa deemnee Oromiyaadha finnaayi. Nu kanaan dura Dukam Galaanii fi madaabaraa feenaayi. Arra madaabaraan mana gurasii dhufaa jirasi deebisnee olittis gurmoofnee akka qotee bulaatti dhennee furachuu hin dandeenye. Qarqaarsa nuuf barreessan isaanii barreessa isaan nu barreessan dhennee baankitti galchinee qarshii dhennee fe'achuu hin dandeenya. Kanaan dura Oromiyaadha dhennee furannaayi. Akka Finfinneetti qotee bulaan hin jiru dhanii yaadanii. Arragini mootummaa nama dhufe kun jirsi fide kun namoonni baay'ee qotee bulaa jecha lubbuun isaaniitti dabare jijjiira san immoo agaraa jira lubbuun isaaniittis dabaru waan guddaatu jira. Aadde Masarat Dayyuu kutaa magaalaa Aqaaqii Qaalitti keessatti kan jiraatan yoo ta'u qonnaan bultuu adda duriidha. Ijoollee 9 qabu. Lafa qonnaa qarxii 20 ol akka qabanii fi oomisha midhaan nyaataa xaafii, qamadii, shumburaa fi misira baay'inaan akka oomishan ibsaniiru. Aadde Masarat kanaan dura akka jiraattota magaalaa Finfinneetti ilaalamnee hin beeknu qonnaan bultoonni dagatamnee turree jedhan. Sila ijoolleen tamaarartu gabaree qatartaa jiran jira. Aduu gabareen dhabamee namni akka bizaatiin namni hin argamu kun qotiileen lafa oolaa. Adummoo timirtiin wannoo ta'e hin qotti ijoolleenis. Wanna hunda bakka hojjetannee guddannee guddina agarsiisudha. Kuni marri amma biyya kana dhufee nu laaluun isaa kuni alamii guddaa dasitaa guddaadha. Aadde Masaratiif dubartoonni biroon 5 qonnaan bultoota kutaa magaalaa Aqaaqii Qaalitti keessa jiran keessaa adda duree ta'uudhaan bulchiinsi magaalaa Finfinnee jenereetara tokko isaan badhaaseera. Itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee erga dabarsaniin qajeelfama midhaan nyaataa keenya ooyiruu keenyarraa jedhuun wabii midhaan nyaataa mirkaneeffachuudhaaf hojjechuun dirqamaa jedhan. Qonnaan bulaa keenya magaalaa kana keessatti gumaacha barootaan darban keessa hanga ammaatti taasisaa jiru hunda kabaja kennuudhaan ammas caalmatti lafti tokkollee lafa buluun qabu misoomuu qaba qotamuu qaba irraa sirritti oomishaa fi oomishtummaa dabaluudhaan hojjechuun nurra jiraata jenneeti akkaataa kanaan kan deemnu bakkeen itti amma argannu kun baay'ee nama gammachiisa
yoo naannawa isaa ilaalan qotameera. Hamileen isin biratti arginus baay'ee nu jajjabeessaa jabaadhaa jechuun barbaada. Bulchiinsi magaalaa Finfinnees qonnaan bultoota ofitti haammatee deeggarsa barbaachisu ni taasisaaf jedhan Aadde Adaanechi. Koomishinarri Koomishinii Qonnaan Bultootaa fi Qonna Magaalaa Mokonnin Leenjisoo gama isaaniin kanaan dura qonnaan bultoonni misoomaaf jechuun buqqaasu malee deebisanii dhaabuun lafa isaanii qotanii akka fayyadaman gochuun hin turre jechuudhaan erga koomishiniin kun hundeeffamee hojii inni itti jiru ibsaniiru. Baay'ee miidhamaniiru qonnaan bultoonni sababa magaalli bal'achuutiin namni dhufee raawwatee abbaa barbaade dallaalan irraa kaasaa ture. Amma garuu qonnaan bultoonni kun yoo magaalli magaalaa wajjin misoomuu danda'uu qabu ka'anii deemuu waan hin qabneef bifa addaatiin irratti hojjetamaa kan jiru. Jalqaba irratti kan hojjetame waa'uma qonnaan bulaa kana maqaasaa kaasuu kan danda'u caaseffamatu diriire. Caaseffam nama maqaasaatiin diriire koomishinii qonnaan bulaa fi qonna magaalaa Finfinnee jedhama. Hojiin keenya qonnaan bulaa sababa misoomatiin naannoo Finfinnee irraa buqqa'aa turan deebisanii dhaabudha. Inni biraa immoo qonna irra jiraniif lafa qaban kan immoo deeggarsa gootee fi misooma lafa qonna isaanii sirriitti akka misooman taasisuudha. Inni sadaffaan warra qonna magaalaa babal'isuudha kan hojjetu. Qonnaan bultoonni kunneen osoo Finfinnee keessa jiraatanii mana barumsaa, buufata fayyaa, tajaajila ibsaa, bishaaniif daandii akka hin qabne kan ibsan irratti Koomishinar Mokonnin deebii kennaniiru. Maasuma Finfinnee keessa jiru maqaan Finfinneedha garuu mana barumsaa illee hin qabanii, gumsa fayyaa hin qabanii, daandiin hin qabanii, ibsaa hin qaban. Haa ta'uuti garuu akkuma magaalaa Finfinneetti waa'ee ibsaa kan yaadnoo ta'e yoomiyyuu gargaaramuu hin danda'amu waan ta'eef bifa addaatiin bulchiinsi magaalaa Finfinnee warra humna ibsaa wajjin dubbatee piroojeektii qonnaan bulaa of dandeessisee ibsaan amma akka galuuf taasifamaati kan jiru. Bakka baay'eetti ilaaltu ganda magaallee qonnaan bulaan jiru hundi of danda'eetu sagantaa addaatiin ibsaan galaafii jira, daandiinis of danda'ee hojjetamaafii jira, bishaanis of danda'ee hojjetamaa jira. Garuu har'aaf qaqqabee fi kan itti fayyadamaa jira nama tokko isaanii qoxaariin irratti maxxanfamee jira lakkoofsa mana isaaniitti ofii isaaniitti kaffalanii bakka hin qaqqabnetti immoo itti deemamaati kan jiru ibsaanis daandiinis bishaanis. Finfinnee keessatti kutaaleen bulchiinsi lafa qonnaa bal'aa qaban 6 kutaa magaalaa Eekkaa, Aqaaqii Qaallitti, Lammii Kuraa, Boolee, Nifaas Silkilaaftoo fi Kolfee Qaraaniyoo akka ta'es ibsameera. Tiraaktaroota 6 fi galtee oomisha qonnaan bultootaaf har'a bulchiinsi magaalaa Finfinnee kenneefii jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma qophii labataatu itti fufa. Akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa qophiin labataan irraa jalqabeera. Qindeessee anan isinii dhiyeessu ani Tigisti Gammeeti gara dubbii ijoo. Dubbii ijoo keessatti har'a ogeessota fakkiidhaa fi wuca faayaa adda addaa aadaadhaaf seenaa Oromoo irratti xiyyeeffatan hojjetan dubbisuudhaan gabaasan keenya Galmoo Daawit Adaamarraa waan nu ergeen simbiraan gahaa waldaa faayin aartii Oromiyaa irraallee dura taa'aa dubbiseera Galmooni gara gabaasichaa. Dargaggoo Andu'aalam Geetaachoo fi dargaggoo Biraanuu Guutaa ogeeyyii fakkii harkaan kaasanidha. Andu'aalamii fi Biraanuun kanattis dabalata bobboca faayaa adda addaa akka qopheessanis ni dubbatu. Finfinnee kan jiraatu Andu'aalam hojii barsiisummaatiin kan inni eebbifame. Amma seektara faayinaansii irra kan hojjetu Andu'aalam guyyaa hojii idileesaa halkan ammoo hojii jaallatu fakkii kaasuu fi bobboca qopheessuu hojjeta. Hojiin koo seenaa of keessaa qaba, siyaasa of keessaa hin qabaata, aadaallee of keessaa hin qabaata. Garuu irra caalaatti nam wanta siyaasa irra caalaayyuu wanta portreetii ta'ee namoota seenaa gurguddaa Oromoo keessatti hojjetanii darban kan ammas hojjetaa warra jiran sanan hojjedha. Saba bira bifa kamiin geessita? Durii bifa gaaleriidhaan geessifama ture garuu amma akkuma salphaatti namni jiru hundatti agarsiifachuudhaaf yookaan itti agarsiisuudhaaf karaa feesbuukii irratti maxxanfama. Keessumaa gama aadaatii fi gama seenaatiin waan hojjettu kanarraa galiin ati argattu jira? Galiin argadhu jira garuu amma akkas dadhabbii isaa miti. Garuu irra caalaa qarshii yookaan immoo bu'aa sarara argamu caalaayyuu keessa kootu na gammada. Waan hojjetti baatee gammada. Namoonni baay'een na jajjabeessuuf yoo humna dhabaniyyuu baay'ee waan itti gammadaniif anis waan itti gammaduuf hojjechaan hojjedha jechuudha. Yeroo waan kana hojjettu namni dubdeebii yookaan immoo yaada akkamii si laatu? Kabaja guddaa si kennu akkati ofii kee duwwaa otoo hin taane ijoollee duubarraan dhufan muuxannoo kee akkati hirtuuf barbaadu. Sanas illee ijoollee baay'ee gargaaraatti jira. Waan namatti tolu ijoollee baay'eenis immoo laayinii ati namni irra deemu qabatanii deemaa jiru. Kun immoo waan namatti toludha. Ittiin gammadas baay'ee jechuudha. Andu'aalam hojiin bobboca qopheessuu fi fakkii kaasuu, seenaa biyyaa galmeessuu,
labatti dhufuuf dabarsuuf mala gaariidha jedhee dargaggoonni keessumaa amma hojii kanarratti bobba'anii jiran gumii ijaarratanii akka jiran dubbate. Dargaggoo Biraanuu Guutaas akkuma Andu'aalem hojiin isaa waa'ee seenaa fi aadaa irratti akka xiyyeeffatu hima. Eenyummaa uummata Oromoo jechuun aadaa irreecha fa'aa waan tokko irreecha immoo jechuun iddoo uummanni Oromoo tokkummaadhaan itti ka'ee deemee itti wal arguudha jechuudha. Akkasumatti waggaa waggaan tokkummaa waa'ee tokkummaa irratti kan xiyyeeffatu jechuudha. Hojii konkolaataa suphuun kan jiraatu Biraanuun akkuma Andu'aalem guyyaa guyyaa garaajii warshaa keessa hojjetaa yeroo irraa hafuu qabu keessatti immoo bobboca qopheessaa fakkiis kaasa. Kanaan duras Finfinneetti kan argamu galma aadaa Oromootti hojiiwwan isaa dhiyeessuus dubbata. Egaa uummanni yogguu ilaalu waan sana waa'ee aadaa Oromoo akkasii nuuf kan kaasu hanga yoonaa hin argine jabaadhu jaalala guddaatiif kannaa waan akkasiitu jijjiiraa yaada gaggaariis naaf laatu hanqaamanis dhufeetis immoo laalee fudhatuun sun biroo dhufanii nurraa fa'aa gumbitu. Dargaggoota aartii kana keessa jiran lameen waan hojii kana irratti isaan rakkisu gaaffeen ture. Akkas jedhu. Ogummaa fakkii kanarratti deeggara mootummaas ta'e karaa abbaa qabeenyaa homaa argachuu hin dandeenye beektu. Tokko hubannoo gaarii hin qabu namni aartii gaafa jedhamu namni tokko duwwaatti yaada. Innis maalidha? Sirba. Yaada dogoggoraa fi yaada sirrachuu qabudha. Lammaffaa hojiin kuni nama gargaaru barbaachisa. Maatiriyaaliitti ittiin bitama. Maateriyaaliin kun hundi isaanii as biyya keessa illee hin jiranu yoo jiraatanis gatiin isaanii ol ka'oodha. Itti dabalee immoo namni kun gaafa hojjetu yeroo hin barbaada yeroo isaa kenneef hojjechuu qaba. Amma namoonni achi keessa warra hojjetaa turan akka hojii lammaffaatti malee akka hojii idileetti namni hojjetu tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Kun maalidha? Aartiin akka inni sin jiraachisnedha. Aartii duwwaa hojjechuun akka inni sin jiraachisnedha. Garuu utuu namnis yaada gaarii yookaan immoo aartiin akka inni akkuma sirbaa akkuma kitaaba barreessuu akkuma fiilmii ilaaluu aartiin fakkii kaasuu isaan ol yoo ta'e malee isaan gad akka hin taane namni fudhachuu qaba. Gama mootummaan deeggarsi jira garuu hamma kana hamma argachuu qabu deeggarsa amma argachuu qabu argachaa hin jirru nuti. Waldaan ogeessota faayina aartii Oromiyaa eenyu jalatti gurmaa'ee aadaa fi turizimii jalatti gurmaa'ee jira. Isaantu beekamtii isaaniitiin kan nuti gurmoofne. Walgahii adda addaa yeroo tokko sirriidhaan waamu garuu ogeessota faayina aartii Oromoo jedhanii qubaatti waan nu mariisisanii yookaan immoo waan akkaataa nuti itti hojii keenyatti agarsiifannu giddugala aadaa irraa kan hafe wantoota tokko nu mijeessaa jiranu garuu utuu nu mijeessanii bareedaadha jedheen. Dargaggoo Biraanuu Guutaa namoonni fakkii fi bobboca adda addaa qopheessan biyya keessatti qofaa odoo hin taane alattis hojii isaanii akka dhiyeeffatanii fi haalli barbaachisaan mijaa'uu fi qabaa jedha. Artiist Girmaa Bultii durataa waldaa faayina aartii Oromiyaati. Waldaan faayina aartii Oromiyaa erga hundaa'e ganna 4 akka guutee fi miseensota 56 akka qabu hime. Girmaan komii waa'ee artiistonni kaasan yoo dubbatu akkas jedha. Duraan dursanii beekuu qabna maqaa waldaan kun waldaa bilisaan dhaabbate. Waldaan bilisaa fi dhuunfaadhaan hoggaa dhaabbatu gargaarsa mootummaa gaafachuudhaaf mirga hin qabdu. Maaliif seeta amma mootummaa miti kan dhaabse waldaa kana kophaasaa bilisa isaa indipendent ta'ee waan dhaabbateef bajeta gaafachuu hin dandeechu seerri sun nuun iyyamu. Haa ta'u malee immoo darbee qophiiwwan tokko hoggaa hojjetaman artistoonni biraatis warri sirbaan teyaatiraa fi muuziqaadhaan qophiin qophaa'u tokko irratti darbee mootummaan waamicha nu godhuu fi akkanumaan qophiiwwan achirratti hojjetaman irrattis hirmaannaa nu gaafatee fedhiidhaan immoo hirmaannaan darbee goonus inuma jira. Obbo Kabbadee Deessisaa hoogganaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaati. Mootummaan dargaggoota aartii fakkii fi bobboca qopheessuu irratti bobba'anii jiran kanaa fi haga danda'e tumsa taasisaa jira jedhu. Egaa maaltu rakkisaa ta'a? Uummanni akka karaa gahaa ta'een deeggaruu fi aartii fayyadamuu hin dandeenye meeshaan adda addaa barbaachisuu danda'a, baatiin adda addaa barbaachisuu danda'a. Bifa kanaan bajeta ramaddee tokko artistiidhaa akkasiin deeggaruun kun xiqqooshii humna amma akka mootummaatti qabnu kana waan ulfaataadha. Artistii baay'eetu jira. Artistii kana hundayyuu meeshaa adda addaa barbaachisa keessattuu fakkii fi bobboca kanaani waan hojjetan irratti tokkoon artistii deeggartee bajeta ramaddee fi akkasiin keessaa bahuun ni danda'ama jennee namannu garuu yoo isaan madda galii adda addaa irraa miseensa irraa ta'uu dhaabbilee dhuunfaa irraa ta'uu iddoo garaagaraatti galii argachuudhaaf karaa isaan carraaqan
deeggaruu haala mijeessuu kan gochuu nuti dandeenyu isaanis waan qaban karaa adda addaatiin fayyadamanii uummatatti beeksifachuu gabaatti beeksifachuu wal deeggaruu akka waldaatti waan ijaaramaniif tokko waldaa isaanii fayyadamanii maallaqa fundraise gochuudha. Kanarratti nuti deeggaruudha kan dandeenyu haala mijeessuudha kan dandeenyu. Obbo Kabbadeen dargaggoonni kun hojii isaanii biyya keessaa fi alatti beeksifachuun gahee isaanii ta'us dubbataniiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaama. Galmoo galateeffadheen gara sagantaa itti aanutti darbaa. Atleet Yoomiif qajeelchaa dorgommii meetirii 3,000 kamisa kaleessaa adoolessa tokko Oslootti geggeeffame riikardii cabsuudhaan Muusaa Maddii oduu Associated Press gabaaseeraa riikoordii tanaan dura atleet Hayilee Gabrasillaaseetiin qabamee ture sekondii tokko tuqaa 17 cabsuusaa immoo World Athletics dhaabbata atleetiksii addunyaatu gabaase. Riikoordiin kun Diamond League'dhaaf illee haaraa ta'uu waggaa kana keessatti sa'aatii saffisa galmaa'ee anduraa atleeticha all time list irratti torbaffaa isa godhe ta'uusaa gabaafame. Oduu ispoortii keessaa odoon bahin Itoophiyaan atleetota Olompikii Tookiyoo adoolessa 23 banamuudhaaf deemu irratti atleetota hirmaatan ifa gootetti walumaagala atleetota 34tu Olompikii Tookiyoo irratti hirmaachuudha. Filatamuu isaanii ammas dhaabbanni atleetiksii addunyaa gabaaseera. Maal Mallisaa albamiin artiist Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 jechuunis guyyoota 4 dura gadhiifame gabaa marsareetii intarneetii Amazon jedhamu mi'aa fi meeshaa adda addaa waa hunda gurguruudhaan beekamaa ta'e irratti best seller baay'ee gurgurame ta'eera. Achuma gabaa intarneetii irraa odoon bahinis waltajjiin biraa iTunes jedhamu irrattis baay'inaan gurguramaa jira. Namoonni 200 ol yaada hojii artiistii kanaatiif qabaniif walumaagala dinqisiifannaa isaa qaban ibsaatee jiranii. Albamiin maatiin Haacaaluu dhiheenya eebbisiise kun artiistichi ajjeecha isaa dura sirboota qopheessee ture ta'uu maatiin isaa guyyaa eebbaa. Qophiin labataanarraa kanumaan xumurameera. Torban qophii biraa mata duree biraatiin walitti deebina. Ani Tigist Gammeetii nagahaan. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 22, 25 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu irratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa.